Seenaa Artist Haacaaluu Hundeessaa. Artist Haacaaluu Hundeessaa abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa aadde Guddattuu Horaa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti dhalate. Artist Haacaaluun maatii isaaf mucaa shanaffaa yoo ta'u, obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan dubaraa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatii isaaf loon tiksaa akka guddate dubbata. Surree jilbarraan dhumtee tabbaatu waraannata rorroqee ofiitti dhufee tabbaatu tattaafata. Barnoota isaas hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti barate. Haacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u, akaakayyuu isaa biras jiraateera. Akaakayyuu isaa waan baay'ee jaalatuufis mana barumsaa dhihoo jiru dhiisee kan naannoo mana akaakayyuu isaa jiru fagoo deemee barachaa ture. Ijoollummaa isaarraa kaasee uummata isaaf quuqama qabaachuurraa kan ka'e bara 1995 wayita barataa turetti uummata isaaf falmuuf adda durummaan geggeessaa fi mormaa ture. Fedhiin inni muuziqaaf qabu ol aanaa ture. Haa ta'u malee abbaan isaa obbo Hundeessaan ilmi isaa doktora akka ta'u barbaaduu ture. Ijoollummaa isaarraa kaasee sirba Daawitee Mokonnin Haachala garraa kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanoo dhaga'e. Saayoo Dandanaa sirriitti weellisuu fi akka sirba isaanii jaalatu dubbata. Haacaaluun akkasumas sirboota Artist Alii Birraa fi kanneen biraa sirbaa guddate. Wayita barataa turetti uummata isaaf dursa kennuun qabsaa'aa ture. Kanumarraa kan ka'e bara 1995 yeroo barataa sadarkaa lammaffaa turetti umrii waggaa 17 qabamee mana hidhaatti darbamee ture. Haacaaluun waggoota 5 Karchallee Ambootti yoo dabarsu abbaa fi hiriyyaa isaa qofatu deddeebi'anii gaafachaa turan. Abbaan koo jedha Haacaaluun yeroo mana hidhaa dhufee jabaadhu ilma koo manni hidhaa qoraasuma dhiiraati naan jechaa ture jedha. Anis jabina isaan naaf laatan qabadheen jabaadhe jedha. Haacaaluun walaloo fi yeedaloo sirba mana hidhaa keessatti hojjechuu eegale. Albama isaa jalqabaa keessaa sirboota 9 mana hidhaatti barreesse. Walumaa galatti albama koo jalqabaa mana sirreessaatiin xumure jechuun ni danda'ama jedha Artist Haacaaluun. Albama isaa jalqabaa Sanyii Mootii erga mana hidhaarraa bahee kan hojjate Artist Haacaaluu Hundeessaa albama jalqabaa isaatti dhageettii guddaa argachuu danda'eera. Abbaan isaa obbo Hundeessaan karaa ilmi isaa filate hin amaniin malee sirba Haacaaluu ni jaallatu turan. Keessumaa sirba weellisaa hangafaa Wasanoo Diddoo Jabbiloota koo yeroo dhagahan guddaa gammadan. Akka waan ilmi abbaa dhaaletti fudhatanii Guddattuu ilmi kee reefuu sirbe jedhan. Ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Haacaaluun albama isaa lammaffaa kan waa'ee keenya jedhu bara 2013 hojjete. Haacaaluun sirba kanaan addunyaa irratti beekamtii argachuu isa dandeessiseera.
Albamiin isaa yeroo sanatti Amaazoon irratti albama Afrikaa irraa Amaazoon irratti baay'ee gurgurame yookaan The Best Selling African Album on Amazon jedhamee ture. Albamiin kun sirboota babbareedoo kanneen akka Maasaangamaa, Badamakkoo Tiyya, Wal Dhabnee Ree fi kanneen biroo of keessatti hammata. Anutuman sitti majedhu kan ormaa taate maal godhu har'a boreetu kana fide garaan kommoo si malee kunoo har'as amma si dide. Keessumaas sirboota qeenxee maalan jira jedhuu fi jirra jedhu qabsoo uummataa gumaacheera. Keessumaa immoo sirba isaa maalan jira jedhuun uummata biratti jaalala guddaa horateera. Hoogganaalee xiyyaa farda siidaa kaffanii siidaa dabalee suurii. Hoogganaalee xiyyaa hirkaan udaan geessanii barrii ture bu'u. Hacaaluun kan artiistota biraa irraa adda isa godhu dandeettii inni waltajjii irratti qabudha. Keessumaa immoo seenaa inni galma barkumee keessatti godhe hin dagatamu. Bara gadadoo sana keessa haadha ijoollee isaa fi hiriyoota isaa dhoksee uummata Oromoo naannoo Somaaliyaa irraa buqqeef sagalee ta'eera. Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee. Waxabajjii 29 bara 2020 halkan sa'aatii 3:30 namoota hin beekamneen rasaasaan rukutamee lubbuun isaa darbe. Hojii muuziqaa isa inni dhumaa albama isaa isa sadaffaa maal mallisaa kan jedhu yoo ta'u, erga inni du'een booda haadha warraa isaa fi hiriyoonni isaa uummata biraan ga'an. Albamiin kun sirboota inni hojjechuu eegale. Qindeessitoonni muuziqaa qindeessanii gadhiisan yoo ta'u, kanneen akka eessa jirtu, foon irraa cite, goota koo, galatoomaa fi kanneen biroo of keessatti qabata. Sirbi kun pilaatfoormii muuziqaa kanneen akka ITS fa'aarratti baay'ee kan daawwatame yoo ta'u, biyyoota kanneen akka UK, USA, Austraaliyaa fi kanneen biroo keessatti warreen baay'ee daawwatamuun sadarkaa keessa galuu dandeessisee jira. Egaa Hacaaluun goota seenaan hin dagannee fi gootummaa isaan bara baraan faarfamudha. Egaa seenaan Hacaaluu haasaa miidhuun ani gaggabaabseen simbiraan gahe. Qophii kana kan qopheessee simbiraan gahe Ansooritti Amaan waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Maasaangamaa lafan baatu talbaa facaafa tataate nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataate deemulee aboora boorri lolan malee maal gooti koorri. Maasaangamaa lafan baatu talbaa facaafa tataate nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataate.